Galateeffadhaa Yesuus koo sin galateeffadhaa. Oduu gammachiisaa. Oduu gammachiisaa. Baga gammaddan. Baga gammanne. Nama hunda saba hundaa fi tokkummaa waldoolee tajaajila sarara qilleensarraa Generation for Truth International Ministry jalatti kan argamtan marti keessan baga gammaddan. Baga gammanne. Galateeffadhaa Yesuus koo sin galateeffadhaa. Galateeffadhaa mootii koo sin galateeffadhaa. Warri mimmaan dhangalaasaa sanyii facaasan sagalee gammachuu dhageessisaa hin haammatu. Macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 126 lakkoofsa 5. Baga gammaddan baga gammanne kan isiniin jedhu tokkummaa waldoolee tajaajila sarara qilleensarraa kan ta'e Generation for Truth International Ministry Tabajji 28 bara 2014 kaasee hanga Tabajji 29 bara 2014tti yookaan akka lakkoofsa Awurooppaatti Juulaay 4 bara 2022 kaasee hanga Juulaay 5 bara 2022tti walitti dhufiinsaan guyyoottan lamaa fi guyyaa galataa qopheessuudhaan kottaa oolmaa waaqayyoon jechuudhaan affeerraa hawaasnis taasiseera. Saganticha irratti sagaleen waaqayyoo humnaan hin lallabama, dhukkubsatootaaf hin kadhatama, maqaan waaqayyoo ulfinaan hin jajama. Maarree geggeessaan sagantichaa hafuura qulqulluu yommuu ta'u, tajaajiltoonni saganticha irratti affeeramani. Faarfataa Turaa Adamuu, Faarfataa Caalii Bultii, Paaster Bayyanaa Raggaasaa, Paaster Siidaa Margaa, Raajii Addaamuu dhufeera, Paaster Biraanuu Geetaachoo fi hojjetaa wangeelaa Daani'el Daddafaa, hojjetaa wangeelaa Tseggaa Kitilaa, Raajii Abdii Geetachoo yommuu ta'anii yeroo isaanii humna isaanii fi dandeettii isaanii gumaachuudhaan gaggeessitoonni tokkummaa Generation for Truth International Ministry Paaster Faayisaa Taaddasee, Paaster Abarraa Dinqaa, Paaster Malaakoo Tarrafee, Paaster Siidaa Margaa, hojjetaa wangeelaa Dinqaa Addoosaa fi hojjetaa wangeelaa Eebbaa Barraa gorsa lallabaa fi kadhannaa akkasuma faarfannaa walumaa gala kennaa waaqayyo isaaniif kenne saganticha irratti argamu. Maarree irraa hin hafnaa kottaa hirmaattuu sagantichaa ta'uudhaan fooniif hafuuratti eebba fudhaa galaa. Galateeffadhaa Yesuus koo sin galateeffadhaa. Uffee akkam namatti tola. Bakka kanarraa amma hafuu qabu yoo maal kaa walakkaa ta'ellee. Garuu maal godhaa iddoo isaayyuu fagoodha. Garuu maal godhaa konfiraansii hafuuraa guddaatu qophaa'ee jira. Namni irratti hirmaadhaa hin hafiin addadhaniif. Garuu kan akkamitti hirmaachuu hin danda'a? Karaan baay'ee fagoodha jedhanii deemuuf gatii taaskillee hin qabu. Maal gochuun danda'a? Akkamittiin sagantaa kana hirmaadha? Silaanaa mijatu anoo biroon oola maafan dhaggeeffadhe yaada koor wallola utuu naa mijatees eessa jedheen dhaqaa maaliifan dhiphadha ani dhugaa waaqaa jettanii miira aarii keessa galuudhaan ofii mormaa kan jirtan bakkuma teessanii nu hordofuu dandeessu. Bakki itti argama keenya tajaajila sarara qilleensarraa magaalaa WhatsApp yommuu ta'u bilbila keessan keessatti appilikeeshinii WhatsApp irratti nu argatu. Odeeffannoo dabalataatiif karaa lakkoofsa bilbilaa kallattiif WhatsApp keenya duwwaa 251 1220 6884 fi duwwaa 251 3417 8648 akkasuma duwwaa 9613 2827 fi duwwaa 251 2663 1139 heloo jettanii nu quunnamuu dandeessu. Maarree irraa hin hafnaa fooniif hafuuratti eebba fudhaa galaa. Generation for Truth International Ministry. Galateeffadhaa Yesuus koo sin galateeffadhaa. Galateeffadhaa mootii koo sin galateeffadhaa. Galateeffadhaa hirkoo koo